eega hin abjooti abjuun taane fatu farda keen falmi araat kiiloo situ'aane Shamar kafuun akkam jettanii dhaggeeffattoota daawwattoota keenya haala yeroo amma deemaa jiru irratti keessummaa lama qabadhee dhiyaadheen jira waldaa kiristaanaarraati Dr. Ebbaa fi Tsaggaayee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdan. Jara gartee beekam gulummaa fi namicha gartee amma gartee nabiyyi rabbii fi amantii islaamaa arrabse kana mee gama keessan akkamitti ilaaltanii kan waldaa kiristaanaatti amantiin kiristaanaa waan kanatti maal jedha? Tsaggaayee siraan eegala. Duraan dursee galatoon jedha obboleessa koo waan gaaffii kana nuuf fiddee fi wanti kun waan gaaffii ta'uyyuu miti. Wanti jedhame kun waan seera qabus wanta gaariis miti. Karaa tokko immoo gaariidhaan jedha. Karaan gaarii miti ittiin jedhu kun amantiin islaamaa kun amantii nama kudhanii nama 100 nama 5,000 miti. Amantii biliyooniin meeqatti amananii amantii keenya jedhanii duukaa deemanii wanta namni itti amanu tuffachuuni abbaan tuffate suni ofii isaatiin wallaalaa ta'uu isaa na agarsiisa malee kuni waa'ee kiristaanaa yookaan immoo waa'ee kutaa Oromoo tokko kan agarsiisu miti kun. Kanaafi kuni yaaduma nam tokko nama sammuunsaa dadhabaa nama sammuunsaa Oromoon eenyu akka ta'e kan wallaale, Islaamni eenyu akka ta'e kan wallaale, Kiristaanni eenyu akka ta'e kan wallaale ofii isaatiin burjujjaa'ee jirudha malee kuni kan saba Kiristaanaas miti, kan saba Oromoo kutaa tokkos mitiin jedha. Karaa tokko immoo gaariidha kanan jedhe immoo maali? Sabni keenyarraa kanarraa baree attamitti tokkummaasaa akka jabeessu, sabni Kiristaanaa Oromoo attamitti akka jaallatu yeroo inni itti arguudha. Namoota Kiristaanni meeqatu attamitti akka saba Oromoo Islaama ta'an duukaa akka jiru, Islaama meeqatu Oromoo duukaa akka jiru jabina nuu kenna malee isaa kuni dadhabina nuu kennu. Kanaaf wanta kana afarsuun iyyuu nurra hin jiru. Kanaaf dadhabina nam tokko dadhabina jennee mogatuun nurra jira malee isaa kuni saba Oromoo siddoon bu'u, amantii tokko siddoon bu'u. Kanaaf wanti kuni waanuma lubbuu qabu jedhee hin dubbadhu. Kanaaf ajandaan kuni ajandaa abbaatti kennamee jiraachuu danda'a. Kanaaf Oromoon kana dhaggeeffachuu nurra hin jiru. Tooppikii isaarraa yookaan immoo ajandaa qaburraatii dudduuba deebi'uu nurra hin jiru. Waan hojjechuudhaaf jalqabee iddoon gaachuutu irra jiran jedha. Kanaaf karaa ko'anii kanuman jedha malee akka waan gaarii tokko tokko akka wanta nama beekaan tokko dubbateetti dubbachuu nurra hin jiru. Waan beekaan dubbatee ija qabaa kana qaba jennee irratti dubbanna. Kun waan ija hin qabne waan ta'eefi kun cidhiidha yookaan immoo maal jedhama hawaqiidha malee isaa kuni waan lubbuu qabu waan hin taaneef kana irratti dubbachuun hin barbaachisu. Obbolaan koo warri Islaamaa warri gadditanii jiraatanii kanatti gadduu isii irra hin jiru. Kanaafi namni waanuma liqimsetti gadi baasa. Kanaafi namni kuni waanuma liqimse gadi baasaa jira. Kanaafi itti gadduu nurra hin jiru. Nama kanaafiyyuu maal jedha sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessaa iji kee yoo obboleessa kee gaddisiisa ta'e of keessaa baasii gati jedha. Obboleessi kee gufachuu isaarraa ija kee baasii gati jedha. Ija kan fakkaatu hin jiru. Kanaafi namni kun utuu kiristaana ta'eeti kiristaanni jaalala ta'uusaa, kiristaanni tokkummaa ta'uusaa, kiristaanni saba walitti kan qabu ta'uusaa utuu beekeeti kanayyuu hin dubbatu ture. Kiristaanummaan istaanaa Islaamummaan istaanaa nagaadhaaf kan dhaabbate amantii nagaadha malee namoota sammuun isaanii akkas jeeqametu waan hin taane jeequu saba keessa fiduudhaaf jedha malee isa kuni waan sabni keenya itti amane yookaan immoo namni keenya itti amane amantiin keenya itti amane miti. Kanaafi amantii keenya yookaan kutaa kana keessa fiduun nu barbaachisaa miti. Kanaafi seera miti jedhani. Galatoomeen akkanuma jechuudha. Iddoo galatoomii ulfaadhu mee Dr. Ebbaatiin darbaa. Dr. Ebba maal jetta mee waan kun gartee wanta laafaa miti amantiin namaa kabajaadha, nabiyyiin kabajaadha darbanii gartee waan kana godhaa jiranii. Jarri kun yeroo tokko 2, 3, 4 deebanii gartee kutaa namaallee arrabsanii ganda namaa arrabsanii ati maal jetta mee waan kanatti? Anis carraa kanaaf baay'ee si galateeffachuun barbaada. Ani gaa namichi kun keessumaa inni tokko nama akkaadaamiitis. Kanaafi akka iddoo sadiitti ni dubbachuu danda'a. Akka nama
wallaggatti dhalatee garuu ani Oromoodha. Wallaggummaa dura ani Oromoodha. Hundumti keenya Oromoodha. Akkana fudhanna. Akkasumas akka nama kiristaanaatti ani dhaladhee guddadhee mana kiristaanaa keessatti abbaan kooyyuu abbaa qeesii baay'ee beekamaadha. Kan nuyi baranne mana keenya keessatti kan nuyi barachaa guddanne jaalala. Walii wajjin hojjechuudha, wal gargaaruudha, wal guddisuudha maleessaati, wal cabsuu, wal arrabsuu, wal abaaruu waan akkasii hin barre nuyi. Sadaffaa ani nama akkaadaamiiti. Nama gaarii godhee baratedha. Warri akkaadaamii biyya lafaarra wanti jiru hundumtuu gaaffii kan hin gaafatamne hin jiru, kan waan sodaatamu hin jiru jedhaniitu kan isaan akkasitti gaafatan. Amma wanti dubbatame kuni, wanti afaan namoota kanaa keessaa ba'e kuni karaa waanuma tokko illee reprezentiin godhu jechuun iddoon bu'u. Akka nama dhuunfaatti, akka nama mana kiristaana keessatti maatii kiristaanaa keessatti dhalateetti, nama iddoo sana dhufeetti wanti dhaga'e kuni baay'ee natti ajaa'a, dhugaa namatti hin tolu, baay'ee namatti hin tolu wanti kuni nama aarsas. Obboloonni koo warri amantii Islaamaa Musliimaa taatanii akkasuma baay'ee yoo aartaniittu ta'e naagala wanti kun. Anis isinii jina dhaabadhee wanti kun na aarsa. Garuu egaa wanti kuni waan dhuunfaa akka inni ta'e baramuun barbaachisaadha. Maaliif namni kuni iddoo numbu. Namni kuni karaa barbaadan yoo dhufellee iddoo numbu. Waan inni dubbatu kanaa wajjin walii hin gallu. Waan inni dubbate kun, waan isaan dubbatan kuni namatti wanta tolu miti, wanta sirrii miti, wanta gadheedha. Ergama Waaqaa akkasitti arrabsuun kaan dhiisiiti. Waanuma namatti hin tolle wanta gadheedha. Kanaafi aariin kuni naagala. Garuu akkuma obboleessi koo Tsaggaayeen jedhee wanti kuni egaa yoo waan gadhee sitti dhufu waan lama ta'uu gochuu dandeessa. Okay, waan filannaa lama jira. Tokko ittiin hubamtee, ittiin gubattee waan gadhee ittiin gochuu. Kanaachi immoo jijjiirtee wanta sana waan gaariitti jijjiiru. Amma kuni wanti gadheen nutti dhufe kuni akka wanta gaariitti jijjiiramu barbaadan karaa koo. Maaliif yeroon kuni yeroo sabi keenya itti dhumaa jirudha. Islaaman jennee, kiristaanan jennee, waaqeffataan jennee lafa jirrutti hundumaatti nu fixaa jiru. Saba keenya fixaa jiru. Wallootti drooniidhaan nu tumaa jiru. Karrayyuutti dheengadda abbaa gadaa dhaqanii namoota ijoollee xixinnoo fixaa turan. Amantii keenya irraa wanta ka'eef miti. Okay? Eessaa wanta dhufne miti. Oromoo wanta taaneef. Kana barachuumatu nurra jira. Oromoo wanta taaneef. Amma yeroo biyya Amaaraa sana keessaa warri Tigree ba'an illee biyya Oromooti kan isaanii tumaa turan drooniidhaan. Maaliif? Oromoo wanta ta'aniif. Warra kaan tumaniiru hin tumne. Kanaafi wanti nutti aggaamame kuni hubachuu qabna. Fira kumaaloo gaarii godhaa hubadha. Jarreen kuni waa'ee nu wajjin dhaabannu jarreen kana wajjin waliin gallu jarreen kana wajjin kan inni dhufee gargar nu baasuuf nu garuu ittiin fayyadamne tokkummaa keenya ittiin jabbeeffachuu qabna. Maaliif amma nuyi obboloota keenya warra amantiin jennu biyya kana keessatti walii wajjin hojjenna harka wal qabannee guyyaa guyyaatti torbanitti walii wajjin hojjechaa jirra. Guyyaa guyyaatti walii wajjin hojjechaa jirra. Wal jaallanna. Jaalalli keenya immoo jabaachaa jira, walitti dhufaa jirra. Kun immoo walitti nu fidaa, nu jabeessa maleessaati, walirraa nu fageessu, walitti nu aarsu. Maaliif walijin dhaabannee wanti kuni hunduma keenya arrabsa. Wanti kuni hunduma keenya arrabsa. Ani akka kiristaanaatti, ani akka nama barateetti waan dubbatame kuni na arrabsa. Saba koo arrabsa. Kanaafi nan tuffadha ani immoo. Nan tuffadha akka ani mataan koo kanatti fayyadamee akkuma gochaa jirru kun kattaa harka wal qabannaa. Wanti kuni
sirrii miti. Arrabsoon kuni hunduma keenyatti dhufe. Kanaafi waan nu diigu atuun ta'in waan walitti nuuf fidu haa ta'u jedhee waamicha isinii dabarsa. Maaliifi yeroo akkas ta'u sheexanni namoota kana keessaa dubbate kuni hin qaanofti. Okay? Nummoo hin qaanofnu. Maaliifi dhugaatu nu bira jira jechuudha. Kanaafi diinni keenya haqaanaa'u. Sheexanni haqaanaa'u. Kan Oromoo cabsuu dhufe haqaanaa'u. Kan obboloota keenya Islaama ta'e, Kiristaana ta'e hunduma keenya akkasitti gargar nu baasee nu arrabsuu dhufu haqaanaa'u. Nummoo waliin hajabaannu jedha. Hedduu galatoomii Dr. Eebbaa sagantaa agartee waldaa kiristaanaa irratti Tsaggaayee fi Dr. Eebbaatti dhiyaatee jira. Haala agumaa fi gartee beekan dhiyoo kana amantii Islaamaa fi Nabiyyi Rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabsan irratti obboleeyyan keenya warri kiristaanaa yaada isaanii kennataa jiranii dhiyaadhaan isiniin jedha. Tsaggaayee gama keetti deebi'a. Galatoomii amma agartee wanti kun namoota hedduu shakkii egeree wajjin jiraachuu nutti fidaa warra jedhee jiru jiran. Ati asirratti maal jetta? Gama fuulduraa Oromoon waan kanatti maal gochuu qaba? Wanti kun gara fuulduraattis taanaani bokkaan hin dhufaa hin roobaa ganni hin dhufaa. Kanaafi sabni Oromoo kun saba kanarraa of eeggachuu irra ijoollee keenya garuu attamitti akka barsiifnu amantiin abbaan fudhatee abbaa sanaaf amantiidha. Kanaafi Islaama arrabsuuni anaan arrabsuudha. Muhammadiin arrabsuuni anaafi fudhatamuun qabu dura buutee amantiiti. Kanaafi saba kana tuffachuudha kun abbaan kana jee kun tuffiidha. Tuffiin kun immoo eessattiyyuu fudhatama hin qabu. Kiristaana haa ta'u, Islaama haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u wanti kuni jibbamuutu irra jira. Wanti kun gaarii miti. Kanaafi ijoollee keenya haa barsiifnu, walii keenya barsiifnu nama kana jedhee akkuma jedhe afaan keenya ajaa'imuu jedhe afaan keenya ajaa'a. Wanti namni kun dubbate wanta ajaa'udha. Waan ajaa'ajin immoo nuyi waliigaltee hin qabnu. Abbaan afaan isaa ajaa'e kuni dhiqachuutu irra jira. Namni kuni kanarraa baratee yoo sabatti hin deebi'ate deebi'u yookaan ajaa'a ta'ee gatamaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Dr. Eebbaa gama keetti deebi'a. Akkuma karaa waldaa kiristaanaas gaafadhee obbo Taaksii Forsii keessa jirtan magaalaa Siyaatiitti. Namni kun hidhata adda bilisummaa Oromoo wajjin qaba akka ta'us haasa'amaa jira. Isin wajjin hidhata qaba? Namni kun nu wajjin hidhata tokko illee qabu. Waan ani gaarii godhee isinitti mu barbaadu nu keessa amantaa adda addaa amantaa hundumti isaa reprezentii ta'eera nu biratti. Iddoo Oromiyaa iddoo hundumaa keessaa dhufne jaalalaan dhugaan isinitti jaalalaan tokkummaadhaan wal kabajaan waliin hojjechaa jirra. Yeroo dheeraadhaaf akki gandummaan xixinnoon jirti gandummaan wanti haasa'umtutti jirti turte nu gidduu. Amma sunillee badaa gaaffiin nu gidduu jiru kuni hirrachaa dhufaa jira. Wanti jarreen kun haasa'an kuni hunduma keenyatti xireeffanneerra. Hin xireeffanna waan jarreen kun haasa'an kana. Maaliif beenna yeroo kanatti diinni lafa lixu dhabee yeroon itti dhiphattee dhufee isaan waan isaan gochuu hin barbaanne jiru. Wanta baay'ee gochuu ganaa akkuma Tsaggaayeen jedhee waan isin hin dhagahin hin beeknillee fidanii akka ittiin Oromoo gargar baasan karaa barbaadaa jiru. Kanaafi iddoo nu aarsaa garuu iddoon laannuuf jarreen kuni atuun wajjin jiraadhe ani wajjin hin hojjedhu jechuudha. Jarreen kana wajjin hojjechuu hin danda'u wajjin hin hojjedhu. Garuu har'a ganama waboo abaa'oo walitti dhufa waanii baasaniiru. Baasaniiru jedhaniiru jarreen kuni nu bira waan waliin hiru yaada kana. Hin xireeffanna. Anis isa wajjin waliin galaa. Igaa hin beeku yoo qabaatee amma isaan gaarii godhe hin qabu jedhanii himaniiru igaa hin qabu jechuudha. Karaa koo waan hin qabu. Eeyyee hin qabu. Hin qabu.
dhaga'e maaliif yeroo uummanni keenya ajajamudha tokkiin kun keessa dhufetti yaaddatti. Mootummaa kana wajjin xiqqoo ishee akka waan walii qabna fakkaatan sitti maal jetta sirriitti? Anillee yaaduma sabaa kana gargar faccaasuudhaaf kan jedhuudhaan jedha. Maaliif tooppikii sabni qabatee ka'ee akkuma goolobee goola hin geenyee fi sammuu namaa gargar facaasanii jibba facaasuudhaaf kutaatiif amantiidhaa fi waan adda addaatiin jedhanii gargar baasu. Takka maatii keessa galu, takka sanyii keessa galu, takka amantii keessa galu, takka immoo pirootikaa keessa galu. Kanaaf qeerramsi rukutamee yookaan yoo qabdee jette iddoon ga'u sirri jirraa kan hafe yookaan si nyaata'edha Oromoon. Kanaaf wanti ta'aa jiru kuni wanta jennirraati, ilaamaa goonirraati, goolii galuuf jennirraati dudduuba saba waan deebisuu barbaachisuudhaafiti kana gochuudhaaf kan diinni qopheesse taa'ee yaada. Yoon keessa saba baay'een beeku ta'e akka nam tokkootti akka ittiin ilaalee yaada. Malee karaa waldaa kiristaana Oromoo akka kun hin jirre 100% nan beekan kana waldaa Oromoo keessa waldaa kiristaana Oromoo keessa dhaladhee guddadhee amma achuma keessa hin jira. Kanaaf waldaas iddoon bu'u nama Oromoos iddoon bu'u jedhee silas dubbadheera amma sirra deebi'ee hin jira. Nama afaan isaa xuraa'ee afaan kee na jedhanii itti dhugaadhuma. Kanaaf namoonni kun wanta hojjetani waan sabatti xiraa'uudha, waan nagaatti xiraa'uudha, waan kiristaanatti xiraa'uudha, wanta Oromoo hundumaatti xiraa'u waan ta'eef waan xiraa'e kana jibbuutu nurra jira. Kanaaf karaa keenya nu hin jibbinaan jedha kanuma. Galatuma ulfaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa gartee sagantaa waa'ee yoo kanaa gartee amantii Islaamaa fi Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam irratti gartee waan hin taane haasa'ame irratti waldaa kiristaanaa irratti Zaggaayee fi gartee Dr. Eebbaadha. Dhiyaadhaan isiniin jedha. Hedduu gaariidha galatuma. Dhumarratti dhaamsa yeroo qabaatan uummataaf waan jettan gartee Dr. Eebba Tole galatoomin jedha. Namoonni bilchaatan waan tokko beeku jettan. Yoo kaayyoo qabaattee kaayyoodhaan deemtu. Mee asirratti tokko waan tokkoon yaadadhee gartee akka dhalataa Wallaggaatti yoo lamaan keessanillee dhaloota Wallaggaa waa'ee kanatti xiqqoo tokko silaa tuqxee chubarraa yaada keetti naaf ufteeti. Ani silan dubbadhe. Achittan dhaladheen jedhee kuni waan tokko ani kanaa maali amma jiru Islaamoo warri ta'anii namoota obboloota baay'ee qabna walii wajjin kan guddanne ammallee kan addaatti waliin hojjechaa jirru kan Wallaggaa dhufan jechuudha. Amma egaa hundumti keenya bilchaanneerra guddanneerra yaadaanis amma Wallagga jechuun hin jiru Arsii jechuun Harmaal kana jechuun amma Oromoo taaneerra hundumti keenya Oromoodha hundumti keenya kan baruu qabnu kanadha argitanii maali kanaaf diinni yoo akkasitti fayyadameetu gargar nu faccaasuu barbaada amma nuyi wanta kana boodatti gatuu qabna so walitti qabaadhaan amma yeroon deebi'ee waan yaada koo ishee dhumaa dabarfachuu barbaadu faranjiin distraction jedha. Argite yoo fookasii qabdu waan argachuu barbaaddu tokkoof wajjin deemaa jirta ta'ee iji kee kaayyoo kee irra jira taanaan kaayyoo qabda taanaan diinni kee karaa addanaa dhufee ajandaa adda addaa sitti kennee akkati gara boodaatti tokkotti caccabdu si godha. Achi immoo akkati gargar baatu si godha. Saba Oromoo maaloo habilchaan kaayyoon keessan maayin hamma yoonaatti jiraannee yeroo kanatti wanti baranne yoo jiraateef maalinni wanti baranne sun diinni attamitti gargar nu baase diinni attamitti nu cabse diinni attamitti nu xinneesse kanaafi kaayyoo keenya baruu qabna iji keenya kaayyoo keenya irra ta'uu qaba iji keenya kaayyoon keenya sun immoo maayin abbaa biyyaa ta'uudha. Yoo walii wajjin hojjennee yoo wal jaallanne walitti dhufnee kaayyoo irra ija kaanne maleessaatii diinni karaa adda addaa hin dhufne iyyuu ganaa dhufu jarreen akka kuni karaa adda addaa amma immoo waa'ee kiristaanaatu dhufa ta'a. Dhageenyeerra amma hangaasaan waa'ee akkasuma waa'ee kiristaanota haasa'ee arrabseera. Amma warri ittiin distiraaktii ta'eera. Warri kaan immoo iji isaanii kaayyoo irra kaa'ataniiru. Maaloo walitti dhufnee
wanta kana ajeeffanne yaa hin xiraa'anne bira darbine garuu ija keenya kaayyoo keenya irraa akkan kaafanne maaliif jarreen keenya waboo gargaaruu qabna jedha dhiifama naa godha ishee keessa buufachuu qaba maaliif amma hiikaan nuu jirtu ishee duwwaadha yoo hidhannee walitti dhufnee kaayyoo keenya irra ija keenya kaawwannee abaa'oo waboo wajjin taane maleessaati lafa barbaannu ga'uu hin dandeenyu. Abbaa biyyaa ta'uu qabna. Siyaasaan kan keenya ta'uu qaba. Waan hundumtuu achi jiru kuni kan keenya ta'uu qaba. Afaan keenyatu afaan biyyaa ta'uu qaba. Kanaafi kaayyoo keenya irraa akka gara boodaatti hin deebinee akka distiraaktii hin taane nuyi tokko harka wal qabannaa wanta xiraa'aa jennee bira darbina. Jarreen kuni karaa amantiis taanaan, karaa barnootaas taanaan, karaa lafatti dhalannees taanaan bakka nun bu'anii waliin galluu waan isaan jedhan nutti xiraa'a nu aarsanuunis garuu iji keenya kaayyoo keenya irraan bu'u obboloota keenya amma waliin du'aa jiru islaamnis kiristaannis waaqeffataanis waboo ta'anii qawwee qabatanii waliin du'aa jiru waliin hojjechaa jiru nuis akkasuma walii wajjin hojjechaa jirra hamma dhumaatti walii wajjin hojjennaa kun nu jabeessa maleessaati nu laaffisu nu jaalala nu fida maleessaati jibba nutti fidu kuni walitti nu fida maleessaa walirraa nu fageessu iji keenya immoo kaayyoo keenya irra ta'a abbaa biyyaa taana harka wal qabanneen jedhan. Galatoomii Dooktor yeroo gabaabduu keessatti si gaafadhee gattee yemta sadii achuu fi sagalee gattee dhaamsa kee kan baay'ee Afaan Oromoo yaada qabu dhiyeessitii sirni keessa. Galatoomii ani kanan jedhu akkuma obboleessa koo amma dubbate inni caalmaanii barsiisuun jedha maaliidhaaf abbaan tokko yommuu taa'ee keessummaa ajjinaa ta'uu ijoollee wallaaltuu dhuftee yeroo baay'ee kaandii yommuu barbaaddu yookaan immoo karameellaa yommuu barbaaddu yommuu sana kan isheen abbaa gaafattu. Fidi jetti maal karameellaa sana barbaadde malee dubbiin abbaa isheetii suni wanta ija qabu wanta ija hin qabne ta'uu isaan beetu ijoolleen sun karameellattii sana waan barbaadduuf itti gaafatti. Ammas abbaan yommuu sana mootu mucaa kana duukaa ka'ee fiigee karameellaa sana ututti kennuun ta'e dubbisa dubbatu ijoo sana dhiisee yoo deeme hojiinsa jalaa badan. Kanaaf abbaan ofirraati akkasuma dhiibeeti haadha waamee yookaan haadhachi fuutee deemtee abbaan keessummaa isaa keessumsifata. Oromoonis akkuma kana yommuu warri wallaaltuun kuni saba keenya wallaalchitee burjajeessuu barbaadde jettu Oromoon taa'ee ofirraati ifatee wanta hojjetu hojiisaa sanaa qaamaan qabatee lafa goolii geessuu barbaasa geessisuutu irra jiraan jedha. Lammata immoo Oromoon akkuma sila dubbadhe kutaarraa amantiirraa ba'aa jirraa baaneerraa isa darbinee nuyi akka nama intarnaashinaali tokkotti yaadutu iyyuu nurra jira maleessaati akka mana qabalee tokkotti yaaduu nurra jiru. Oromoon saba bal'aa saba guddaa ijoollee keenya kan barsiifnu iyyuu akka intarnaashinaalaatti hiiman raayitiin maal akka ta'e barsiisuu nurra jira. Amantiin hundumtuu walqixxee akka ta'e sabni hundumtuu walqixxee akka ta'e nuyi saba hundumaa wajjin hojjechuudhaaf iyyuu rakkina hin qabu. Garuu sabni dhufee yookaan immoo nam tokko dhufee nurratti hacuuccaa gochuudhaaf barbaada ta'ee sabni Oromoo gatiitti baatus hin qabu sammuutti fudhatus hin qabu. Kanaaf Oromoon saba hundumaa wajjin hojjechuu hin barbaada hojjechuun wanni ta'a ijoollee keenyas kan barsiifnu kana. Akka nama intarnaashinaali tokkotti attamitti akka waliin jiraachuu dandeenyu sanyii adda addaa wajjin biyya Itoophiyaa isaa duwwaa miti Afrikaa iyyuu duwwaa miti intarnaashinaali attamitti akka jiraachuu dandeenyu ijoollee keenya barsiisuu nurra jira. Ofii keenyaan barnoota irra jira ishee gandaan deemtee amantiin deemtee kutaan deemtee garaa ishee guuttachuudhaaf yookaan immoo godoo tokko argachuudhaaf jettee saba adda addaa gargar facaasuu barbaaddu kana akkuma sila dubbadhe kana afaan keenya jaa hojiin keenya jaa dhiisi jennetti nurra jira. Kanaaf ammayyuu kanan jedhu tokkummaa keenya jabeessinee ijoollee keenya barsiisaa kaayyoo qabnu sanatti deemuutu nurra jiraan jedha galatoom. Ulfaadhu sagalee akkasumas Dooktor yeroo gabaabaatti gartee gaaffii deebii ibsatuu fufisanii fi dhaggeeffattoota keenya galatoomaa isin jedha. Sagantaa keenya asirratti xumurraa gochi jara kanaa yoo Oromoo jabeessee waliif fide malee walirraan fageessu jara kun gartee amantaas bakka hin bu'anii kutaas bakka hin bu'anii jarri immoo gartee yakkamtoota gartee walumaanuu dhaabbanne gama seeraatti dhiyeessuu gartee barbaachisaadha. Warra akkasaan Oromoo keessaa badanis gochuu qabna amantaan Islaamaa amantaan Kiristaanaa amantaan Waaqeffataa amantaan qabnes Oromoo wal kabajee waliin deemuu qaba.
Kanaafuu jiraadhaan sin jedha. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane fadhu farda keen falmii 4 kiiloo si du'aane.